Kashalabboota sooraarraa borii dhiiga qulqulluurraa tolfataniitiin marfamnee waan jiruutiif of eeggachuun dirqii wayii fakkaatti. Dhiigni biyya kana ijaaruudhaatiif dhangala'ee dhiigni qulqulluun dhiigni Oromootaa danudha. Lakkaa'amee dubbatameenyu. Dhiigni qulqullaan dhangala'ee biyya qulqulluu ijaaruu yoo dadhabeeyyuu dhiigni qulqullootaa immoo lafatti baduu hin qabu. Ilmaan qaba waan ta'eedhaatiif. Nuyi har'a kashalabboota dhiiga qulqulluurraati soora har'aa borii tolfataniitiin marfamnee waan jirruutiif of eeguunis wal eeguunis wanta gaarii. Kana jechuun immoo sababa taatee har'a argaa jirruutiif dhugaa nuu galtee wajjin duuna yookaan wajjin jiraanna jennee itti amannirraati maquun immoo fayyaatti duudha. Kanaatiif iyyuu imala sodaan qabne. Sodaa kan hin qabne gaafa jedhu namni hundumtuudha dhugaa lubbuu isaatti madaalee osoo hin taane dhugaan dhugaa ta'ee yoo isaatiif gale lubbuu isaa ol isa mararti. Kanaaf sodaan kamirraati iyyuu bilisa ta'ee namni jireenya isaa boriitti socho'u hiree jireenyaadhaa ilma namaatiif namni namaaf kenne hin jiru. Hiree jireenyaa kan namaa laatu isa nama uume qofaadha. Isarraa immoo hiree jireenyaa uumaan namaa laatirraati immoo abbaanis sharafachuu irraas sharafsiisuu hin danda'u. Sodaan ilma namaatiif kaayyoo fuulduratti baafatan har'a nama dhaabsisti. Kanaatiif iyyuu namni kamiyyuu dhugaatu isaa galee gara duraatti deemaa jira yoo ta'edhaatii fi sodaa har'aatiif jecha laga balfaa kanatti dhugaa ofii gatuun badaa seenaa galee. Lagattiin kun laga balfaati. Kaayyoon nuti dhugaadhaatiif qabanne dhugaadha ta'amee yoo itti amaname humna laafina mogoleen sin bu'in dhugaa itti amantan milkeessuudhaaf gara duraatti imala. Bakka dhaabbattanitti dhaabbattanii nafina. Haalota argataniitii fi wantoota isin mudateetiif dhugaa keessan dhaabbattanii gattanii ilaalina. Karaan atirra jirtu dhugaadha jettee itti amante yoo ta'e imalli kee dhugaa uummataadhaa wajjin gara duraatti siifaa ta'u. Yoo kana ta'e milkiin keenya guddaa. Akka carraa ta'e sabni danuun harka isarraatii mureef harka dooluu walitti rukutaaf. Kun immoo filannoo waan dhabeef miti. Beekaa waan of dhabeef kana ta'e. Isa beekaa of dhabee kan beekaa rafe dammaqsuun akkuma hin danda'amne kan beekaa garboome foolii bilisummaatti argisiisuus ta'e karaa bilisummaa ibsuuf hin danda'amu. Innuu ofii gowwaadha waan ta'eedhaati. Barnuti afaan dhiigaa fi harka dhiigaatiin walii wajjin nyaannee dhufne. Kunuun lubnooma biraan. Carraa ta'e carraan keenya inni guddaan nuyi jenereeshiniin kun argine wal owwaaluufuu carraan qabu. Du'aa kadhan. Namni namooma gaafa gadhiisu wal faana waa lama ganuu danda'a. Dhugaa ganuu danda'a, irbuu ganuu danda'a. Kana jechuun dhugaatu lafa onaa keessatti kufee badee hafee jechuu miti. Ni dhugaa ganee dhugaatti yeroo inni deebi'u hin dhufa jettee irraatee abdii yoo dhabdeeyyuu dhugaa sii galeetii fi michuu du'aa ta'eetii jira. Yoo kana ta'e dhugaan ofii kee irratti itti amante bu'aa uummataa ta'uu danda'a. Bar jiraattuun lubbuu keetii lubbuu jiraattuuf hin qabdu yoo taateetii fi kophaatti lubbuun atitti jiraattu kophaa kee wajjin jiraachuu dandeessa. Inni kun immoo hiree nama dhuunfaa. Nuti uummanni Oromoo kun jechuudha. Nama haqaan jaalannu. Nama waa haqaa nutti nama waa haqaa nu agarsiise nama daandii haqaa nu agarsiise nu hin jaalannu. Nama abbaa garaa malee nu nama haqaa hin jaalannu. Dhugaa Rabbi mucaan koo osoo sabaa Oromoo ta'uu baate uummata keenya ta'uu baate ijoollee keenya ta'uu baate dhugaa Rabbi har'a kanatti naannoo isaa yookiin mana isaa hin naannessan jechuudha. Gurbaa sila noobeliin badhaafamuu qabaatu. Gurbaa waan hawaasni kenne jiru barbe haadha imimmaan irraa haqaa jira barbe mucaan kun. Mucaan kun barbe maal jedhee ibsame. Osoo saba keenya ta'uu baate wallaahi sadarkaa guddaarra jira. Garuu nuti nama haqa nuuf dhaabbatu waan hin jaalanneef namni keenya jechuudha. Mootummaas ta'e miti mootummaas ta'e nama haqa uummataaf dhaabbatu dhugaa uummata irra dhaabbatu ajjeesuu hidhuu dararuu saamuu kana. Gurbaa kana barbe viidiyoo meeqa kutaa Oromiyaa kana rakkinna kutaa Oromiyaa kana hundi jala deemee jechuudha.
oromummaa qofa dhagamiidhaaf ka amantii walitti hin qabne haga walloon deemee yeroo uummanni amaaraa uummata soomana akkasii dararu san humna danda'uun gargaaraa ture mucaa kana. Namni beekuu jira? Namni beekuu hin jiru. Garuu gaafa inni haqa baasee uummata keenya agarsiise illee dhugaan lafa jirtu hawaasni kan kee kanarra jira ati dhagee Oromoo ka'ii dammaqii jedhee gaafa inni as ba'e uummata agarsiise akkami iccitii keenya baastaadhaa fi doorsisan. Waan biraatitti balbi akkami iccitiin keenya miidiyaa irratti ba'a. Nuti Oromoo kana garboomsinee mataa gadhoofnee haadha dhiiraa boocifnee haadha hiyyeessaa boocifneetu akkana jiraannee aangoo keenya dheereffanna yookiin namummaa keenya itti fufna jedhaniiti. Keessa doorsisan jechuudha. Dhugaa Rabbi dararaa inni amma dura seenaa isaa warra dhageettanii imimmaanii miti warra dhiiga boon. Mucaa kana natti fakkaanne gaafa dura viidiyoo isaa duraanii dararaa isaa dhage jechuudha arge jechuudha. Aboo Rabbi mallee abbaa dhugaa abbaa kara deemaa miti kara deema haqa Rabbii si haa godhu. Rabbi hamtu sirraa haa qabu. Tokko jira uummata garaa qofa maaliin jiraadhaa malee inshallah haati hiyyeessa si biratti haadhuuti. Barbi morma irraa muranii barba akka walaatitti ijoollee keenya morma irraa muran kana iccitii kennamaa ol baastaadhaafi. Dhugaa Rabbi wanni hawaasa keenyaa kana ani jechuun Oromoo jedhu kunuyyuu akka abaarsa wayii ta'e wayina fakkaate hiiknisaa. Ka haqaaf dubbatu ka sabab dhiqqoo si morma ol fudhateetiin uummata kana dhukkubsatee waa dubbachuu barbaadu. Morma jaladhaan wanni biraan jiru. Takka ajjeesu, takka hidhu, takka dararu, biyyarraa baasu, takka dhamaasu kana wajja isaanii. Ani maalimaaf akkan hawaasni keenya kun Oromoon akkana rakkatu qofa. Ka irraa si gubu barbe alagaa yoo si rakkisillee homaa miti. Kan kee keessaa mana kan kee keessa si nyaatu si guba walla. Kan kee silaa alaa gubattee galte hara itti baafachuu qabdu mana kan kee keessatti mana keessa si gubu kan keetummaan jechuudha. Ka ormaa nuuf hin taane keenyallee gaafa nuuf hin taane akkam taana nuti hawaasni akkam ta'a miskiin haati tokkocha akkam taate tokkocha gabbaastee barbee ilmoo tokkocha gabbaastee tokkocha isa ol deebisaa dhabdee barraati dhiira. Manni hundi mana taasisaati. Manni hundi mana bu'aa ta'an rakkan hawwatiin keenya abbootiin keenya akka jireenya isaanii jireenyummaa biyya keenya sunuu jireenyaan jedhamu dhugaa Rabbi. Maaliidhaaf hawaasni akka fedha isaa san guutatee waa hunda argatu. Kan bishaan qabu ifaan qabu kan ifaa qabu bishaan hin qabu. Hanqinni diinagdee osoo jiru iyyuu ummata nagaa kana dhamaasuun rabbumarraa maal eeggatan garuu. Wallahi wanni misaan Rabbi irraa eeggatan bicha Rabbi naa beeku. Wallahi haqni haadha hiyyeessa. Haqni haadha tokkocha. Aayyoon, aabboon, imimmaa abbaa keenya lafa hin batin. Inshaallah duniyaa akira isin hasalphiftu warri wallahi rakkataa rakkistan. Rabbiin warra duniyaa akira honga isin haa taasisu. Zaalima namaaf hin qabne naasuu takka. Dhala namaa irraa haadha namaa irraa fi haadha namaa dararu. Aboo Rabbi isin haa dhamaasu. Wallahi akka isin uummataa dhamaastan kana dhamaasin. Dhama'uu malee wayituun bu'inaa abadan. Aboo Rabbi mucaa kana haa eegu. Uummata keenya jabaa ofii abba jabeeffata jedhanii miti. Gaafa du'anii jedhanii tashaangoliitti boochaa imuji boocha walii kaasanii uffata gurraacha walirra dubbachuu osoo hin taane yeroo jiru kana osoo wal jabeeffatanii osoo wal gaggaafatanii osoo wal iyyafatanii irra bareeda. Wallahi ni sodaadha mucaa kana gadheen hin nyaatti. Aboo Rabbi isaa eegu.